Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa gama keessan dhiyeessina. Oduulee kennaa guyyaa irraa irratti Prezidantiin Ameerikaan haarofni Beedanii fi Prezidantiin Keeniyaa dhimma biyya keenyaa dhimma Itoophiyaa haala yaaddoo Itoophiyaan keessa jirtu irratti waliin mari'atan. Maal mari'atan waan jedhu isinitti himna. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa aanota godina Oromiyaa hunda keessa jiran maratti minishaa lakkoofsaan baay'ee ta'e ijaaraati jira. Mootummaan minishaa lakkoofsaan baay'ee ta'e kana maaliif ijaara waan jedhus gama keessan dhiyeessina. Dhumarratti Baayden USA'n milishoota Sooriyaa Iraaniin deeggaraman haleeluu mirkaneessaniiti jiru. Walduraa duubaan odeeffannoowwan kana gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin. YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Dhimmi Itoophiyaa haala baay'ee yaaddessaa keessa akka jiru namiifuu ifa. Itoophiyaan haala raafama siyaasa ishii keessatti gaggeeffamaa jiru irraa kan kaate yeroo ammaa kana ishii qofa osoo hin ta'in addunyaattis yaaddoo guddaa taateetii jirti. Biyyoota dhihaatiif Itoophiyaan nagaa ta'uun gaafni Afrikaa nagaa ta'utti akka hubatamu ni beekama. Itoophiyaan biyyoota dhihaatiif biyya giddugala siyaasa Afrikaa itti to'atan akka taates sirriitti himama. Kanumarraa ka'uudhaan taateen Tigraay keessatti amma deemaa jiruu fi taateen raafama siyaasa biyyattii kan isaan yaaddesse. Pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayden pirezidantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta waliin akka mari'atan gabaafame. Pirezidantiin Baayden dhimma Itoophiyaa irratti pirezidantii Keeniyaa waliin marii kana taasisaniiti jiru. Pirezidantiin Ameerikaa haaraa Joo Baayden waan naannoo Tigraay keessatti mudate irratti pirezidantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta waliin mari'achuu isaanii White House beeksise. Mariin hooggantoonni lamaan taasisaniin rakkoo deeggarsa namoomaa hammaatiif mirga namoomaa cabe irratti mari'achuun waajjira isaanii ibsa gaafa kamisaa baaseen beeksiseeti jira. Hooggantoonni lamaan lubbuu namaa dabalataa biroo akka hin baaneef ittisuuf deeggarsa namoomaa geessuun barbaachisuu irratti mari'ataniiru jedha ibsi mootummaa USA baase kuni. Marii hooggantoonni lamaan taasisaniin Itoophiyaan alatti walitti dhufeenya Keeniyaa fi Ameerikaa cimsuun akka barbaachisu dubbachuu isaanii ibsan. Nagaa fi tasgabbiin naannichaa mirkaneessuuf irratti Ameerikaan Keeniyaa waliin hojjechuuf fedhii qabdi jedhan Baayden. Pirezidantiin Baayden carraaqqii keenyaan hooggantummaa gaanfa Afrikaa guddina dinagdee sochii farra shororkeessummaatiif jijjiirama haala qilleensaa irratti carraaqqii taasisaa jirtu jedhanii dinqisiifataniiti jiru. Haala wal fakkaatuun ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessuu isaanii waajjirri ministeera muummee Kanaadaa beeksise. Muummeen ministeera Abiy Ahmed fuula Twitter isaanii irratti akka ibsanitti mariin isaanii dhimma nageenya biyyaa fi naannawaa biyyoota Itoophiyaa ilaallata. Hooggantoonni lamaan weerara COVID-19 to'achuuf carraaqqii biyyoota lamaan taasifamaa jiruuf kutaalee hawaasaa weerarichaan miidhaman deeggaruuf waan taasifamuu qabu irratti mari'achuu isaanii ibsameeti jira. Hooggantoonni lamaan talaallii COVID-19 waliin gahuuf wal ta'uu isaanii deeggarsa idila addunyaa akka barbaachisuu fi mari'atuun isaanis ibsameera. Waajjirri muummicha ministeera Kanaadaa gaafa kamisaa ibsa baaseen waa'ee naannoo Tigraay raawwate irrattis mari'ataniiru. Hooggantoonni lamaan dhiheessii deeggarsa namoomaa fi mirga namoomaa kabajuun barbaachisaa akka ta'e mari'ataniiru. Muummeen ministeera Kanaadaa Justin Trudeau carraaqqii deeggarsa namoomaa gahuuf taasifamuuf gaazexeessitoonni bakkichatti akka adeeman eeyyamuun jajjabeessaadha kan jedhan yoo ta'u Kanaadaan Itoophiyaatti nagaaf dimokiraasiin hunda hirmaachisee akka jiraatu deeggarsa taasisti jedhaniiti jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa milishoota ganda gandatti aanaa irratti leenjifaman lakkoofsa hedduu ta'u aanotaa fi godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti leenjisaatii jira.
Gabaasni kun akka jedhutti godina Iluu Abbaa Booraatti milishoonni 1700 ol leenjii tooftaa lolaa fi heera mootummaa irratti aanaalee godinichaa garagaraa keessatti laatamu waajjirri bulchiinsaa fi nageenya godinichaa beeksiseetii jira. Aanaa Hurrummuutti milishoonni leenjii xumuran olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya aanichaa mirkaneessuuf adda durummaan kan hojjetan ta'uun himamaatii jira. Maaliif godina tokko irratti milishoota 1700 hanga 10,000 hanga 20,000 leenjisan wanti jedhu nama hundaafuu gaafidha. Aanaa Hurrummuutti milishoonni 74 marsaa duraan leenjii mataa duree tooftaa lolaa fi heera mootummaa akkasumas akkaataa olaantummaa seeraa aanichaa keessatti mirkaneessuun danda'amu irratti leenjii guyyoota 7 fudhataa turan eebbifamaniiru. Milishoonni eebbifaman kunniinis leenjii fudhatan dandeettii isaanii kan cimsuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun aanicha keessatti nageenya mirkaneessuun adda durummaan kan hojjetan ta'uu ibsaniiti jiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa nageenya aanaa Hurrummuu obbo Akiliiluu Araggaa milishoonni kunneen gara gandarraa dhufaniitti deebi'uun hojii nageenya amanamummaan hojjechuun irraa eegama jiraniiti jiru. Bulchaan aanaa Hurrummuu obbo Asaffaa Raggaasaa milishoonni eebbifaman qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojii nageenya aanichaa keessatti hojjetamu cinaa dhaabbachuu qabu jedhaniiti jiru. Waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Iluu Abbaa Booraatti abbaan adeemsaa bobba'insa humna milishaa obbo Tamaam Abdurrahmaan aanaalee godinichaa 13 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti milishoonni 17,389 leenjii hubannoof tooftaa lolaa adda addaa laatamuuf ibsaniiti jiru. Milishoonni kunniinis gahumsa hojii nageenyaa godinichaa keessatti hojjetamu hunda irratti akka hirmaatan kan gargaaru ta'us himaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo mootummaan naannoo Oromiyaa milishoota kana hunda maaliif leenjisa wanti jedhu gaafii guddaadha. Kuni jechuun mootummaan amma jiru kuni sodaa guddaa ummata irraa akka qabuu fi akkasuma warra karaa qawweetiin mootummaa kana jigsuudhaaf deemuu fi warra karaa hokkoraatiin mootummaa kana jigsuudhaaf deemu irraa sodaa guddaa akka qabu agarsiisa. Sodaa kana mootuu kan injifachuu barbaadu humna waraanaan akka ta'e agarsiisa. Kanumaa fi mootummaan kuni godinaalee Oromiyaa hundarratti milishoota lakkoofsaan guddaa ta'an kan leenjisaa jirudha. Ergaan mootummaan naannoo Oromiyaa TPLF bakka duraan TPLF ture san qabatee ODP'n gara bilchaginnaatti jijjiiramtee amma Dr. Abiy Ahmed fi Shimallis Taayee Danda'aa akkasuma paartiin badhaadhina Oromiyaa kuni olaantummaa paartii badhaadhinaa keessatti gonfatee kana booda humna jabaa akka TPLF Tigraay keessatti ijaarrattee san Oromiyaa keessatti ijaarrachuu nu barbaachisa jechuudhaan milishoota lakkoofsaan guddaa ta'an Oromiyaa keessatti leenjisaati jiru. Milishoonni kunniinis hiriirri yoo ba'e waraanni akka woboofaa waraannummaan fedhee kan bifa riphee lolaatiin mootummaa kana kuffisuu barbaadu kan mootummaa kanarraa aangoo fudhachuu barbaadu humni hiriira bahee hokkora kaasee tooftaa karaa nagaatiin mootummaa kana kuffisuu barbaadu yoo ka jiraatu taate humni milishaa kun akka dura dhaabbatuuf milishaa kana qopheeffataa akka jiru beekameeti jira. Odeeffannoo keenyarraa maayitiin Pirezidaantiin Ameerikaa Baayiden USA milishoota Sooriyaa Iraaniin deeggaraman haleeluu mirkaneessan. Waraanni Ameerikaa haleellaa qilleensaan milishaa Iraaniin deeggaramu kan Sooriyaa keessaa socho'u rukutee jedhe Pentagon. Haleellaan kun bu'uuraalee misoomaa daangarra jiran kan milishooti itti fayyadaman barbadeesseetii jira. Pirezidaantiin Joo Baayiden gochaan kun raawwachuu yoo mirkaneessan isa milishoonni kunneen Ameerikaa fi humna waloo Iraaq irratti haleellaa raawwataniif deebii kennameedha jedhan. Jalqaba baatii kanarratti namni nagaa kontiraktara tahee Iraaq keessatti haleellaa USA irratti raawwateen ajjeefameetii jira. Yeroo rokkeettichi iddoowwan naannoo Irbil dhahu miseensi tajaajila Ameerikaa tokko kontraktaroonni biroo 5 madaaniiti jiru. Rokkeettiiwwan buufataalee Ameerikaa Bagdaad keessa jiranillee haleelaniiru. Kun immoo lafa jireenya lammiilee Ameerikaa imbaasii fi dippiloomaatota dabalata. Pentagon milishoonni kun kitaaba Hizbollah anda Kitaib Sayyid al-Shuhada kanneen Iraaniin deeggaramaniif kabisa kaleessa Ameerikaadhaan haleelamaniiti jiru. Haleellaan kun deebii gita waraanaa tarkaanfii dippiloomaasii waliin taasifameedhas jedhameetii jira. Pirezidaantiin Baayiden lammii Ameerikaa fi warreen humna waloo keessa jiran eegu tarkaanfii ni fudhata waan raawwate naamusa eegee fi haala jiru tasgabbeessuuf kan kayyeeffateedhas jedhaniitii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma.
odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti turtii gaarii isiniif haa taatu. Waliif Internaashinaal Kaargoo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaaddanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna. Waliif Internaashinaal Kaargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaaddanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon keenya biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo Maadii Daandii Ahmad Zakii Shaaraat Tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jechuu dandeettu. Waliif Internaashinaal Kaargoo.